Icciitii waggaa 30 booddee bahee Ajoomni ilma namaa utan qabuhuma. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Suuraa selfii yeroo yerootiin ka'uu kan jaallattan yoo ta'e appilikeeshinii moobaayilii dandeettii suuraa selfii kaasuu moobaayilii keessan amma qabuun walitti dabalee isiniif kaasu linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammuma itti fayyadama. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu anis Gammachiis Tashoomeeti. Ajoomni ilma namaa utan qabuhuma. Haadha manaa fi abbaa manaa jaalalaa fi kabajaan mana tokko keessa gaa'ela isaaniitiin waggaa 30 waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaa fi abbaan manaan kun waggaa 30 mana tokko keessa waliin haa jiraatanii malee bara jireenyaa isaanii kana keessatti dhala hin arganne. Rabbi biraa eebbi dhalaa hin kennamneefi. Haa ta'uutii garuu innis isheenis jaalalli isaanii adda waan tureef walirraa adda ba'anii gaa'ela gara biraa dhaabbachuutiif tokkoon isaanii yoo yaanne yoo Rabbi akkanatti jiraadhaa nuun jedheera ta'e kan dhala hin qabne nu bichaa'u miti akkanatti jiraachuu ni dandeenya jedhanii waggaa 30 waliin jiraataniiru. Haa ta'uutii garuu waggaa 30 booddee abbaan manaan dhukkubsatee addunyaa kanarraatii ni darba. Maarree kutaan itti aanu haadha manaatiif gaddadha mitiire. Umrii ishee walakkaatiin ol waliin kan jiraatte jaarsi ishee ni boqote. Baay'ee gaddite. Uffata gurraachas uffatte. Akka tasaa ta'e maatiin isheellee naannoo isheen jiraattu hin jiranii. Nama gadde ni jajjabeessu mitiire. Ishiin garuu haga kanaati nama ishee jajjabeessu hin arganne. Maarree yeroo abbaa manaa ishee yaaddu gara awwaalcha abbaa manaa ishee deemuun yeroo yeroodhaan ni boossi. Guyyaattis torbeettis sa'aatii abbaa manaa ta'e isheetiif obsa dhabde hundatti gara bakka awwaalcha isaa deemuun keessa garaa ishee boo'ichaan itti matti. Otoo ati silaa yoona ni jirta ta'e bakka kana hin dhufuu hin gadduu manni kiyyas duwwaa natti hin ta'u addunyaan kiyya natti hin dukkanooftuu jettee itti matti. Haa ta'uutii garuu yeroo gara awwaalcha kanaatti deddeebitu akkuma ishee dubartii ulfa guutuu gara awwaalcha kanaatti deddeebitu ija isheetiin ni argiti. Awwaalcha abbaa manaa koorra dhuftee kan boossu ati eenyudha jetteeni yeroo garaa garaatti gaafatuunis intalli kuni garuu haadha manaa kana yeroo argitu ni baqattiini. Daftee bakka sanaa deemti. Yeroo kanatti haati manaa kun abbaan manaan kiyya otoo ani hin beekiin dubartii gara biraa waliin tureeyyi maalidha icciitiin dubartii ulfa kana waliin jiru jettee of shakkuu of qorachuu ni eegalti. Guyyaa tokkos hanga naannoo mana isheetti dubartii kana hordoftee deemtus dubartiin kun jalaa miliqxe. Ammas yeroo yerootiin hanga gara awwaalcha abbaa manaa isheetti yeroo deemtu dubartii kana fagoottis dhiyoottis inuma argiti. Haadha manaatti hibboo ta'ee gara baatii 4 darbe. Bifa kanaan otoo jirtu guyyaa tokko halkan ciisaa otoo jirtu bilbilli abbaa manaa ishee isa du'ee bakka kaahameetii ni iyyaa irratti bilbilama. Haati manaa kunis abbaan manaan koo erga boqotee baatiiwwan lakkoofsiseera akka du'e kan hin dhageenyetu jira moo eenyutu bilbila abbaa manaa kootti bilbila jettee otoo sodaatu halkan qixxee bilbila kana kaasti. Yeroo kaastus hospitaalaa isiniif bilbilaa jirra. Ati abbaa manaa abaluudha yoo taate nama gara biraa ishee wallaanu bira dhaabbatu waan hin qabneef rakkoon hamaan ishee dhaqqabaa waan jiruuf dafiitii hospitaalatti dhaqqabee fi ergaa jedhu ture. Yeroo kanatti haati manaan kun maqaan abbaa manaa ishee waamamu naatee halkan sana gara hospitaala sanaatti deemte. Yeroo kanattis dubartiin bakka awwaalchaatti deddeebi'aa jirtu suni daa'ima ishee deessee haa ta'utii garuu koomaa keessa turte. Daa'ima dhalate qabattee naannoo sa'a 2 haati ishee ni dammaqxi jettee eegdus haa ta'utii garuu haati daa'ima kanaa lubbuun ishee baraaramuu akka hin dandeenye doktoroonni itti himanii. Yeroo kanatti haati manaa kun daa'ima dhalate fudhattee deemtee haa ta'utii garuu gaafa guddate haati isaa eenyu akka ta'e himuun illee barbaachisaa waan ta'eef dookumentii jiru barbaaddee mana haadha isaa yeroo deemtu abbaa manaa isheedhaaf mucayyoon deessi kun intala isaati. Abbaan manaa ishee mucaa dhalateef akaakayyuudha. Yeroo kanatti daran
ammas haadha manaatti bitaatti galee gara manaa galtee diyaarii xalayyaa iccitiidhaan abbaa manaan barreeffatu yeroo laaltu barreeffama akkana jedhu argiti. Gaa'elli keenyi adda baha jedheen xalayaa kana barreesseen siif kennuu baadhus haa ta'uutii garuu tarii guyyaa tokko yoo argite yoo dubbisteef jedheen nan barreessa. Anaafsi gaa'ela jalqabnee waggaa 5 akkuma finnetti hojjettuu mana keenya galturraa dogongoreen guyyaa tokko qofa waliin ciiseera. Akka tasaa ta'ee kan ani ciise suni gara daa'imaatti jijjiirame. Dubartiin kun nan baasa ulfa kana jetteellee na rakkistee jennaan lakki hin baasiin daa'ima kiyya nan guddifadha ani haadha manaa koo waliin dhala hin qabu jedheen ishee didee siitiin bara jireenya koo guutuu dhokadheen daa'ima kana guddisaa jira kan dhalatte guyyaa akkanaa bara akkanaa keessadha garaa itti ifa manaaf gootu yoo qabaattes ifa manaaf godhii kan jedhu diyaarii abbaa manaa ishee keessaa dubbistiin. Yeroo yartuuf haati manaa mufattee haa ta'uutii garuu si'a kana jireenya ishee kan ibsuu fi abdii kan ta'uu fi abbaan manaas firas of biraa waan hin qabneef mucaa abbaa manaa ishee argachuu isheetti amma immoo baay'ee gammaddee maarreegaa haati manaa kun daa'ima bara qofummaa jajjabinaaf jireenya isheetti dhufe kana guddisuu eegaltee yeroo yeroottis abbaan manaa ishee boqote abjuudhaan dhufuun dhugaa jiru itti himaa daa'ima keenya naa kunuunsi jechaa isheetti dubbata. Isheenis gadda hamaa du'a abbaa manaa isheetiin ishee dhaqqabe dagattee daa'ima kana seeraan guddisuutti fufti. Al takka jireenya akkanadha. Namni dhalatee dachee kanarra jiraate hundi dhala otoo qabatee bareedaadha. Nama gammachiisa. Waggaa 60 waggaa 80 biyya lafaa kanarra jiraatanii firii ofii malee darbuun nama gaddisiisa. Haati manaan kuni dhala dhabdus haa ta'uutii garuu abbaan manaan ishee dhala godhachuu isaatti gadda booddee gammachuun itti dhaga'ame dhalli isaa darbuu isheetti immoo lammata gadditee dhalli dhala isaa immoo jiraachuu isheetti hubattee gammachuu biraan gonfamte. Utuu abbaan manaan jiraatee icciitii kana haati manaan bara geesseetti ta'ee tarii gaa'elli waggaa dheeraadhaaf waliin jiraatan sababa kanaan gargar qoodamuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu dhugaan kan argame erga bulee erga oolee lubbuun abbaa manaa addunyaa kanarraatii erga boqotteeti. Eegasanii nama himatan nama komatan hin qabani mitire dhugaa jiru amiin jedhanii fudhatanii gaafa namaaf galummoo otuu 2-3 naaf godhadheetta ta'ee silaa har'a dhala kootii jedhanii gammachuudhaan fudhatu. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan ganama kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Dhala ofiitti kan gaddu hin jiru. Dhumni dhalaa gammachuudha. Haalota garaa keessatti dhalli argamuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu Rabbi dhala namaa haga nuuf kennetti yerootti dhalli dhalachuun nama gaddisiisu hin jiruun dhaamsa qophii Oromiyaa 24 qophii kanaati. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik sheer gochuun na jajjabeessaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Arjoomni ilma namaa